daawwattoota qophii biizinesii OBS akkam jirtu. Qophii keenya miilanaatiin sagantaa agarsiisaa fi baazaarii wal dorgommii dandeettii kalaqa teekinooloojii biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa akka sadarkaa naannootti magaalaa Adaamaatti qopheessa irratti xiyyeeffachuun kanneen aanaa fi godinatti dorgomanii mo'atanii darban dhufanii immoo akka Oromiyaatti dorgomaa jiran kalaqa isaanii sagantaa kanarratti agarsiifataa jiranii fi baniinsa baazaarii kanarratti argamuun ergaa hooggantoonni dabarsan irratti waan qopheeffanne qabna. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Sagantaan agarsiisaaf dorgommii dandeettii kalaqa teekinooloojii biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaatiin akka naannoo Oromiyaatti qophaa'e kun bakka hooggantoonni biirichaa argamanitti saaqamee jira. Egzibishiniin kun yeroo arfaffaaf kan qophaa'e yoo ta'u, dambalii ogummaa badhaadhina Oromiyaaf mata duree jedhuun kan qophaa'edha. Gama biraatiinis Oromiyaa interpreneroota hedduu horattee gochuuf kan yaadame ta'us ibsameera. Obbo Maatiyus Sabbooqaa hoogganaa biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaati. Sirna baniinsa baazaarii kanarratti argamanii ergaa dabarsaniin bara kana dorgommiin interprenershippii marsaa arfaffaaf gaggeeffamaa kan jiru ta'uu ibsanii mata duree dambalii ogummaa badhaadhina Oromiyaaf jedhuun gaggeessaa jirra jedhan. Dorgommii interprenershippii sadarkaa dhaabbilee irraa kaasee hanga naannootti darbees biyyaalessaatti gaggeeffamaa turee jira. Bara kanas dorgommiin kun mata duree dambalii ogummaa badhaadhina Oromiyaaf jedhuun marsaa arfaffaaf sadarkaa dhaabbilee leenjii irraa kaasee hanga kilaastaraatti gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u, dorgommii ogummaa gosa ogummaa 18 gaggeeffamaa ture. Tokkoffaa bahuun kanneen xumuran leenjistoota 235 keessaa 18, leenjifamtoota 119 keessaa 17, sochootota himaataa 79 keessaa 14, waliigalatti dorgomtoonni 433 keessaa 49 dorgommii sadarkaa naannootti gaggeeffame irratti hirmaachaa jiru. Gama dorgommii qo'annoof qorannoo gocha irratti xiyyeeffateenis dorgomtoonni badhaasaaf dhiyaatan akka jiranis ibsanii hojiin kalaqaa agarsiisa baazaarii kanarratti kan bu'a qabeessummaan isaanii mirkanaa'es 105 dhiyaachuus Obbo Maatiyus ibsaniiru. Gama dorgommii qorannoof qo'annoo gochaa irratti xiyyeeffatee dorgomtoonni 21 keessaa tokko callamanii badhaasaaf dhiyaatanii jiru. Dorgommii kanas caalmaatti bu'a qabeessa gochuuf baazaarii fi egzibishiniin agarsiisa teekinooloojii fi bu'aalee indaastirii godoo dhiyaatanii akka daawwatamaniif gara oomishaatti galuun hawaasni akka irraa fayyadamu gochuuf sadarkaa naannootti baazaarii agarsiisa teekinooloojii fi bu'aalee indaastirii godoo addatti qopheessuun barbaachisaa ta'ee argamee jira. Agarsiisa kana irratti teekinooloojiiwwan bu'a qabeessummaan isaanii mirkanaa'ee fi gara oomishaatti galuu danda'an 105 dhiyaatanii jiru. Obbo Adam Muhammad hoogganaa itti aanaa biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaati. Kaayyoo baazaariin agarsiisa dandeettii kalaqaaf teekinooloojii kun itti qophaa'eef gaafanneen akkas jedhan. Kaayyoon sagantaa hadhaa maqammaan sagantaa kun ittiin kabajamu dambalii misooma ogummaa dambalii ogummaa Oromiyaa badhaadhina biyyaatiif kan jedhudha. Dambalii ogummaa jedhu kun immoo tokko ogummaadhaa beekamtii kennu Oromiyaa keessatti ogummaaleen jajamanii biyya kanaaf jijjiirama fidan jedhani. Ogummaaleen sababa ilaalcha aadeffannaa nu bira jiruutiin ilaalama gaarii hin qabne kan tuffataman baay'ee jira. Aadaa waa hojjechuu immoo ogummaa malee hin jiru. Namni ogummaa hin qabne waan hojjetu. Kanaaf ogummaa Oromiyaan bal'inaan horachuu qabdi yaada jedhu waan ta'eef beekamtii ogummaadhaa kennuun waan tokkoffaa sagantaa kennaati. Lammaffaan ogummaa keessatti dorgommiin uumamuu qaba. Yoo ogummaa keessatti teekinooloojii keessatti kalaqa keessatti dorgommiin uumamuu jalqabe wanni dhufu maali namni waan fooyyee hojjeta. Yaadama sona dabaluu horata. Wal dorgommii kana keessa immoo hawaasni fayyadamaa ta'a. Teekinooloojiin fooyyee ta'e dhalataa dhufa. Kana galmaan gahuun waan lammataati. Sadaffaa teekinooloojiin ogummaan beekumsi carraa itti gara gabaa bahuun immoo qabaatuu qaba. Aga ammaa baratamee jiru maali namni waan gaarii hin qaba.
dhattee hin jajattaa waan gaariidha wanni ati kalaqxe kun bareedaadha jettee hin jajja isa bira dabree nagadamee kiisii namaatitti deebi'uu hin dandeenye. Yoo san hin taane immoo jijjiirama keessatti bu'aa guddaa barbaadan fiduu hin danda'u waan ta'eef tokko yoo egzibishiniin kun agarsiifna kanaa kun uumamu industiriin baay'een as dhufa. Industiriidhaan kun laalanii fedhii horatan jechuudha. Walitti hidhamiinsa waa walii oomishuu, walii gurguruu, waliin hojjechuu, waliin qindaa'uu waan jedhu kana carraa guddaa uuma. Isa bira dabree ijoolleen akkamii gurguranna waan jedhu. Waa kalaquuf yaaduun gaarii ta'ee akkamii gurguranna waan jedhu yoo komershaalaayizing goone hin ta'u waan ta'eef. Ergama sadiin kana galmaan gahuudhaaf dambalii ogummaa Oromiyaa keessatti uumna. Dambalii ogummaa kanaan immoo hawaasni marti akka gahee isaatti kan amma ogummaan asitti dorgomiin itti gaggeeffamu gara ogummaa 18ti kan ogummaa qofaan jecha teknooloojii yoo deemne bifa adda addaatiin qoodamee gara 18 naannoo san ta'uutu bifa adda addaatiin kalaqni jira interpreneurshippiin jira yaada daldalaa jechuun meeshaa otoo hin qabaanne qalbii ijaarratee kan dhufu yaada moo rakkoo hawaasaa furu action research kan jedhu jira. Dorgommiin kunniin bifa adda addaatiin gara nama 800 olii asitti akka dorgomu taasifamaa yeroo ammaa kanatti jecha. Dorgomtoota kalaqaa kanneen gara oomishaatti akka galanii biizinesii mataa isaanii uummataniif maaltu isaaniif mijate jennee gaafanneen akkas jedhan obbo Adam. Marsaa arfaffaa fi amma dorgommiin kan ta'e warra mo'ataniif haalli mijataan gabaatti baafataniiru kalaqa isaanii yaada isaanii maal deeggaraman gara maallaqaatti gara biizinesiitti jijjiirameera. Hanqinni guddaan amma dambalii ittiin uume jennu tokko kana. Asiin dura akka calqabbiitti waan gaarii tokko qabna. Yaadadhaa waggaa calqaba sagantaan kun calqabamu sartifikeetii molii kenninee harka wal qabannee addaan deemne. Waggaa lammataa immoo beekamtii muraasa maaliif hin geenne walitti hidhamiinsa gabaa wayimaan uumne kan jedhu laalaa turre. Bara dabree maallaqa guddaa badhaasaan kennineera. Badhaasa kennuu qofa miti Shaggar Entrepreneurship Association dhaabbata jedhu kan akka mootummaa kennaatti public private partnership dha waliin dhaabatee jiru kanaan jara kana akkamitti hojiitti akka jijjiiran amma kan agarru waa kalaquu waan gaarii jira gurguruudhaaf business plan hojii qopheessuun immoo kan kennaatti jira tokko ijoolleen kun leenjii kan argatanii hubannaa qabaachuu qabanii lammaffaa immoo fedhii industirii hojiin kalaqni waanuma sitti fakkaateef qofa utuu hin taane gurguramuu rakkoo hawaasaa furuu waan jedhu walitti hidhamuu qaba. Yoo san hin taane cimina kiyya agarsiisa malee fedhii hawaasaa hin cufu waan ta'eef kan akka taasisuu danda'uuf walitti hidhamiinsa warra biizines pilaanii fidan filannee kallattiidhaan akka achitti seenan gooneera. Lammata ijoollee teknooloojii dijitaalaayizeeshiniidhaan wal qabatee jedhu immoo leenjii addaa kennee sappoortii dhiinsaaf waliin kennamee kan barreen gaddaa achitti akka admiitti godhaman taasifaman jiran. Isa bira dabranii immoo waan qaba warri gurgurachuu calqaban hawaasa gabaa keessa argatanii proomootorii ta'an jiran. Bara kana garuu badhaasa maallaqaa kenninu waan xixiqqoo akkuma jiru ta'ee mootummaan naannoo Oromiyaa koomitimentii addaa tokko fudhateera. Keessattuu ilaalama interpreneurship jechuun teknoopruunar ka jedhu jira. Teknooloojii daldaluu danda'u. Infopruunar yaada daldalaa qopheessuu danda'u. Business pruunar meeshaa nagada biraa raawwachuu danda'u. Kun wanti walii dabalamee interpreneurummaa. Akka wanni kun gabaa keessa gurguramuu danda'uuf gaarantii birrii biiliyoona tokko baankiin siinqee akka kennu mootummaan naannoo Oromiyaa pirezidantiin waadaa galaniiru. Amma gaarantii kanatti fayyadamuudhaaf waa kalaquu waa oomishuu waan gaarii qabaatu bira dabree akkamitti nagadadha yaada jedhu qopheeffachuun immoo baay'ee barbaachisaadha jecha kuni akka naannoo akka biyyaattuu hin jiru kan mootummaan naannoo Oromiyaa murteesse kun kanatti immoo ijoolleen keenya akka carraa addaatti fayyadamanii maal qabaachuu qaba maal horachuu qaba maallaqa kana argatee gara biizinesii gara gabaa keessa galuuf. Kalaqaan tokko gaafuma kalaqu namni teknooloojistii ta'e haa ta'u namni kalaqu calqaba rakkoo irraa ka'uu qabaadha. Addunyaa kalaqaa amma keessa jiru kana ilaalle fakkeenyaaf namni moobaayila hojjete calqaba namni haga kan silkii funyoo qabdu harkisan kana walii gad deemu rakkoodha waan ta'eef namni otoo hiikkatee jiraatee jedhee yaadee moobaayila sosochii uuma. Kanaaf namichaaf qofa otoo hin taane abbaan bitatu faayidiif barbaada jecha. Kalaqni as keessa jiru baay'eedha kan agarru. Garuu rakkoo hawaasa keenyaa hagam furaa. Kalaqni yoo rakkoon furre hiikkaan qabu. Dandeettii namichaa qofa agarsiisuu hin qabu waan ta'eef. Rakkoo kana furuudhaaf qophaa'uun barbaachisa tokko. Lammaffaa kalaqi wal fakkaatu maaluma addummaan isaa. Gatii hir'isaayee, tajaajila salphisaayee, bareedumaa fi maaliif namatti tolaayee, meeshaa naannoo san jiru fayyadamaayee, sharafa alaa hir'isaayee, biyya alaa gurguruuf faayidii qabaataayee. Faayidii namichaaf isa gidduu jiruun dabree rakkoo hawaasaa irratti waan guddaa fiduudhaaf hiikkaa akkamii fiduu danda'a waan jedhuun madaalamuu qabaa jecha. Isa bira dabree gatiin ani ittiin gurguradha dhugun gatii gabaa wajjin oo deemaa
galtee argadhaa galtee waan kana ittiin gurguradhu waan tokko agarsiiftee bareeda jettee jajachuu bira dabree akka gurguramuu danda'u fakkeenya namni tokko dhufee dhattee 50 naa kenna doo siin jedhe 50 miti 5 kennuu hin danda'amu namni amma ijoolleen konkolaataa hojjetan jiran fakkeenyaaf ijoolleen paampii adda addaa hojjetan right konkolaataan kun inni baasaa biqiltuu baasaa bakka balaa abiddaa dhaamsuu danda'a garuu tajaajila geejjibaa siin kenna. Amma konkolaataa kana bulchiinsi magaalaa yookaan manni munisipaalitiin tokko 10 barbaadu doo jedhee guyyaa meeqatti hojjetama gatii meeqaan hojjetama gaarantii akkamii qabaata waan jedhu akka nama waa kalaquu danda'u qofatu utuu hin taane akka nama nagaduutti itti yaalu yookaan immoo nurraalee kan barbaadamu nus kan yaadaa jiru maali amma kan dhaabbata shaggar jennu kana wajjinis kan kennuun market networking jechuun namni waan hunda danda'u an waa kalaquu danda'a namni biraa immoo waa gurguruu danda'a amalli kalaquu amalli gurguruu adda adda waan ta'eef namni waa nagadatu nama hahaasa wayii ta'a namni waa kalaqu immoo nama cadhisu ta'a isa walitti hidhuulleen baay'ee nurraa barbaachisa gama maraan immoo gabaa akkanatti yoo baaftee deemte fedhii bitaa fi gurguraatu wal argata mana tokko waa qabattee yoo baate eenyutti gurgura jettee hin beektu meeqaan gurgura jettee hin beektu akka manaa dhaaman gabaan hin bittu jedhama waan ta'eef qabattee gaba madhaxxeeti bitataalleen eenyurraa bitaa akkamitti bitaa meeqaan bita jedhee hin beeku achuma laalee murteeffata kanaaf haala carraa banaa qopheessuunii fi qaama lachuu immoo kakaasuun waan nurraa barbaadamuu fi hojjetaa jiru jechaadha. Dorgomtoonni har'a akka Oromiyaatti dhufanii dorgoman kun yoo warri mo'attoonni federaalatti darbanii dorgommii biraa jiramoo sababa booda'u maaltu ta'a? Bara kana dorgommiidhaan haga ammaa jiranirraa adda goonee kan laalu hennu amma bara dabre waggaa lamaan dabre kana akka federaalatti sababa koovidiitiin dorgommiin hin gaggeeffamne ture. Tokkoffaa asii itti aanee akka Itoophiyaatti dorgommii guddaa jira. Akka naannoo keenyatti qabxii guddaa achirratti hin galmeeffanne jennee qophaa'aa jirra tooftaa adda addaatiin. Lammaffaa skill Afrikaa sagantaa jedhu jira akka addunyaatti akka Afrikaatti jechuudha. Skill World jedha akka addunyaatti biyyi keenya haga ammaa Afrikaa keessatti miti naannoo ollaa kanaan illee dorgomne hin beekne. Bara kana garuu skill Afrikaa keessatti illee kompiitant ta'uu barbaadna. Biyyoonni waan kanaan eksperiensii qaban biyyoonni akka Rwaandaa, biyyoonni akka Keenyaa, biyyoonni akka Yugaandaa jiran asiin dura yoo rabbi nu qarqaare bara kana Oromiyaa qabattee Itoophiyaa illeen skill Afrikaa keessatti kompiit gooti. Kuni beekamtii dabalataa nuuf fiduu danda'a. Even investmentii biyya alaallee gara biyyaatti harkisuudhaaf carraa guddaa nu uuma waan ta'eef. Ogummaan wanni nu ittiin mataa hinuun tokko qabeenya qabdu sii misoomsa. Qabeenya qabdutti sona sii dabala ogummaan. Yoo teknooloojii qabaattee ogummaa qabaatte sona qabaata. Bunni kee buna jira meeqaan gurgurtaa, buna akaayame meeqaan gurgurtaa, buna tumame meeqaan gurgurtaa, buna danfifame meeqaan gurgurtaa jettu adada ogummaatti qabaattu gatiin isaa dabalaa deema. Kanaaf qabeenya Oromiyaan qabdurraa fayyadamuuf carraa guddaa nu uuma. Tokko. Lammaffaa ogummaan qabeenya gara keessii waama. Yoo ati ogeessa taate nama beekamaa taate namni martuu sitti hajama waan ta'eef qabeenya qabatee si biratti nagadata. Fakkeenyaaf nuhu buna sirriitti miicinee tolchinee gurguruu yoo hin dandeenye biyyoota akka Kooriyaa dhannee gurgurannee isaan birrii guddatti gurguratan buna keenya nurraa fuudhanii. Bobaa yoo qabaannee hojjechuu hin dandeenye isaanii gurgurannee. Ogummaa qabaachuun teknooloojii fayyadamuu danda'uun qabeenyi gama kee akka deemu sii ta'a jecha. Kuni faayidii lammaffaati. Sadaffaan qabeenyuma jirutu fayyadamtee ogummaan qabaanne. Oromiyaa keessa qabeenyi humni nama guute ogummaan qabu waan ta'eef baay'een isaa waan dabalu nama nyaatoo ta'a. Albuudni adda addaa Oromiyaa keessa guute yoo hambi nu qarqaarra homaa godhuu hin dandeenye. Even qilleensi Oromiyaa keessa jiru baay'ee gaarii qabeenya guddaa. Yoo nu qalbiin qabaanne yoo ogummaan qabaanne rabbi nu roobsu kanarraa waan biraa fayyadamuu hin dandeenyu. Kanaaf ogummaa misoomsuun ogummaa guddisuun biyya kamittillee waan carraa biraa hin qabnedha. Waan yeroo lama yaaduu hin gaafannedha. Xiyyeeffannoon biiroo keessanis kana. Biiroon kennallee dambalii nu humna kan jennuuf dambaliin kun laayyootti hin ka'u gaafa ka'e biyya sochoosuun isaan oolu. Dambaliin ogummaa Oromiyaa keessatti uumamu Itoophiyaaf illee bu'uura hundee misooma guddaa ta'a jenneeti yaadna kanaaf dhiibaa jirra jechaadha. Galatooma. Dargaggoota dorgommii kanarratti kalaqa isaanii qabatanii dhiyaatan dubbisneen haalli muraasni yoo nuuf mijate waan amma qabannee dhiyaanne kana caalaa fooyyesnee hojjechuu dandeenya jedhan. Kanneen kalaqa isaanii qabatanii dhiyaatan keessaa dargaggoo Baalee Ginniirraa konkolaataa nama fe'uun cinaatti balaa ibiddaa dhaamsuu fi biqiltuu bishaan obaasuu danda'u kan kalaqe agarsiisa baazaarii kanarrattis qabatee kan dhiyaate dubbisneerra. Gama biraatiin dargaggoo Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheerraa konkolaataa nama 9 hanga 12 fe'u
humna ibsaan hojjetu kan kalaqes dubbisnee jirra. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Galatoomaan kan dhufe godina Baalee Bahaa magaalaa Gindirirraati. Kalaqni koo makiinaa konkolaataa miila afuriiti. Konkolaataa miila afurii haa taatu malee isiin keessatti wanni addaa isii taasisu waa baay'ee tajaajilti. Tokkoffaa biqiltuu bishaan ni obaasti, balaa ibiddaa ni dhaamsiti, karaa bishaan ni obaasti, gimbii waan adda addaa waan humnaan obaasan san lafa dhaabatanii siidaan obaasuu hin danda'anii tajaajila laabaajoon kenniti, tajaajila naman feeti, tajaajila baay'ee kennitu jechuudha. Tajaajila shanii ol. Mee kalaqa kana maaltu si kakaasee akkamitti jalqabde mee? Kalaqa kana akkaataan si jammare durirraa kaasee xiqqaa ta'e jechuudha. Waan akkanaa shaakala daa'imummaadhaan makiinaa fa'aa tolchee shiboo maalirraa gurgurachaa ture qarshii 15-20. Wama san irraa osoo jedhu barumsa kiyyallee gidduun dhiisee kutaa 11 ta'ee karaa garaajii motora banadheetiin itti seene sanumarraa amma waan kana kalaquu danda'a jechuudha. Mee akka godinaatti mee qafaa baatee mo'attee dhuftee akka Oromiyaatti ta'u maal eegdaa gama? Akka godinaatti sadarkaa tokkoffaa bahee asittis ka anuma jedhee abdaddan beeku. Gara fuulduraatti amma gara akka Oromiyaattis yoo mo'atte kalaqa kanaan gara federaalaatti dabartu isa booda maal ta'uudha? Eessa ga'uudha? Mee maal gochuudha kaayyoon? Kaayyoon kiyyanni guddaan makiinaa alaa galu kana birrii miliyoona 20-25 baasanii bitan kan hambiseetan maaliif makiinaa kana dalaye? Birrii namni kiyya san alatti baasee birriitti gannaqee ittiin bitu san tabiraa birrii san yoo tana gatii muraasaan bitatee birrii san waan biraa irratti misooma biyyattiitiif oolchee jechuudhaan waan kanatti kaka'ee jira. Wanni si adda taasisu immoo tajaajila baay'ee kennuu isiitiidha waan akkasitti. Haalli meeshaalee eessa argatame wantoota irraa hojjete kan? Meeshaalee irraa hojjete kana baay'een isaa garaajii mootoraa waan qabu sanuma keessaa meeshaa caccabaa maalii kanneen walitti qabeetan sanirraa waan kana dalaguu danda'u. Otoo haalli sii mijate kana caala fooyyessitee hojjechuun ni yaalta? Sirriitti kana caala amma kana argitan malee marsaan itti aanuun wanni an dalaguu hedhu helikooftara wayiitiin dalaguu hedha waggaa irraa yoo rabbi jedhe isii balaliisaa dhufna akka nun baqanne. Baalee Giniin irraa helikoophteraan dhufuuf qophoofte? Qophaa'ee jira sirriitti. Ayyeessi eegna? Maqaan kiyyaa Waraam Isheetuu jedhama. Kan inni dhufe kaaba shawaa bulchiinsa magaalaa Fiichee Salaalee. Kan inni qabadhee dhufe konkolaataa salfiin erjee godhee ofuma isaatti salfii qaba chaarjerii fi soolaariidhaan hojjeta. Jettoo takkitti bichaan chaarjesa. Jettoo gaanoo tokko chaarjerti garuu itti fayyadamuun qaba makiina kana. Dhakaacha ja'a qaba. Dhakaacha sadiin deema tokkoon sadiin gizee deemu sadiin hafesan immoo ofuma isaatiif chaarjerii gochaa deema jechuudha. Kanaata anna kata ofuma isaatiif gizee deemu gizee motorri ho'e chaarjerii gochaa fi deema seensarii qaba. As keessa gaxxamamee ifaaduu danteen gizee motorri deeme salfi ofuma isaatiif chaarjerii gochaa ofumarraa ofumatti chaarjerii gochaa deema jechuudha. Dhakaacha ja'a qaba sadiin gizee deemu sadeessu chaarjerii godhata. Akkasumas olii dabarsaatti waan hojjedha jechuudha. Ibsaarraa jalqaba chaarjii sana guuttata. Gaafa gizee jettoo barbaadde takka humna ibsaatirraa isaa dhaabde malee itti fayyadamte chaarjeriin barbaadu. Gizee isa malees immoo soolaariidhaanis hojjeta jechuudha. Jettoo xiqqaatee yoo baay'ate hoo takkittiidha kan chaarjerii godhamu. Erga tokko godhame hoo tokko chaarjerii godhame kiiloomeetira 120 deemuu danda'a jechuudha. Konkolaataa kana dura baay'ee adda isaan godha. Amma biyya keenya keessa amma ta'e galaa jira malee kan konkolaataan akkanaa kun beekamu yeroo dhiyootti kan biyya alaatti oomishamuu jalqabe. Ani duraan hojjechaa sanan ture kana bara dabartees Adaamatti nama wudiddii dhufe sanan ture waa baay'ee nagarii ture bakka makiinaa adda addaa kan hojjetan jira. Garuu kan asitti baradhee galee elektiriikii kan hojjetame hin jiru amma ammaatti Itoophiyaa keessa jechuudha makiina elektiriikii hojjetame.
isa kanaan duraan hojii bareen gaddaa gizeen as fugimmaa shangee sanan ishii ture amma itti fixe sanan qabadhee dhufe jechuudha kana adda ishii godhu amma gizee beeka akkuma beekamu biyya keenya beezilli hin jiru beezilli rakkisaadha oduma jiraate immoo inni baasii addaatiif nama saaxila kun immoo baasii tokko malee akkuma qallaalitti manuma jiraatan keessatti chaarjerii godhanii sa'aatii afuriif chaarjeriin godhama galgalan godhama guyyaa hin deema jettu tokko godhame ofumaafuu salfi chaarjerii waan qabu jettu yoo takka godhama jettu tokko gootee garuu itti fayyadamne fixuu danda'a oggaatti fayyadamtu ofiifu chaarjerii gochaa deema jedhe oggumatti fayyadamtu ofumaafuu chaarjerii gochaa deema dhakaacha sadiin deema tokkoon sadeen hafisan immoo chaarjerii gochaa deema jechuudha amma deemu riga ta'u meegitee oo humna siistama soolaariiti wannoo jedhee jira ofumaaf chaarjerii godhachuudha amma deemu dhagaan itti fayyadamsu dhagaa maali dhakaan jira dhakaani dhakaacha baatirii makiina ta'e kan adda isa godhu kun kan chaarjeriiti boolti 12 ta'e ampeerisaa eessa argatta ani roge meeshaa roge asa minaalis jira Addis Ababa keessa achiin bitee jiru jedhe garuu meeshichi kaampaanii isaa chaayinaadha kan dhakaachisaa jira kana chaayinaa irra gala dhakaachisi amma addisiin nu galee jira Salaala Yuunivarsiitii keessatti bitama jedhanii amma kana laalanii deeggarsa lammaffaa akka hojjedhu meeshaa addisiidhaan kan roge irraan hojjedhe meeshaa addisiidhaan akka hojjedhu Salaala Yuunivarsiitii fiicha naa bitaa jira jechuudha meeshaa addisiisaa meeshaan shi baay'inaan kan chaayinaadha argama dhakaacha boordi isaa minaamin ani garuu kanuma naannoo keenyatti argaman irraa inni isaan hojjedhe jechuudha amma qaamni konkolaataa kun waan hundumtuu haaluma waan meeshaa naannoo irraati meeshuma naannoo keenyatti irraa jiramanii hojjeta meeshuma naannoo keenyatti argamu hunda irraan hojjedhe meeshuma qallaalii isaan kanuma naannoo keenya baasii amma kana hojjechuun birrii baay'ee na fudhate 125 fudhate 125 garuu akka baay'een jedhamu barataa waan ta'eef barataa kutaa 12ti barataan immoo birrii hin qabu isa malee yeroo ammaa kana immoo beekama haalli nuurootu baay'ee guddaan ta'eef baay'ee rakkoo keessa dabaree sana hojjedhe isa malee namni na gargaaru dura hin jiru warri kiyyaa amma gizeen kana hojjedhee fixu amma kana hojjedhee fixutti hin beekani akka nan hojjechaa ture jechuudha. Eessatti hojjettati? Akkamitti gara kanaatti maaltu si kakaase kan hojjechuu fi iddoo hojii yoo qabdu immoo akkamitti hojjette kan iddoo kamitti hojjette? Kan hojjechuudha birriin nama barbaachisa. Daa'ima ta'ee waan akkana nan hojjedha garuu isa malees immoo saayikilii fa'aa ispeer paartii saayikiliin qaba isa malee saayikiliis immoo natu hojjeta magaalaa fiichee keessa. Birrii waan na barbaachisuuf nan hojjaa sanitti seenee jechuudha barataa ta'e mana kiraa qabatee asfaaltira hojjedha. Waggaa sadiif hojjedhee sanaan bakka kanaan hojjedhe jechuudha zooree achitti hojjaa nan hojjedha amma gizeen kana jammaru hojjaa saniif nama qaxaree sanaan hojjetanitti ani immoo kan hojjechuu jammare jechuudha. Kan beeka warri akkanaa achitti hojjechaa oolu malee akkan kana hojjechuu jammare hin beekan jechuudha isaan amma erga raawwadhee agaran isaanuu. Amma tajaajila taaksii geejjibaa kennuu jalqabee amma kennaa ture gizee dabartee OBN irratti fa'aa guyyaa sadiif immoo akkas qaxxitaa dabaraa ture guyyaa muluu nama wannoo jechaa oola akka sa'aatii 12 booda fa'aa amma baay'inaan katamaa keenya keessa magaalaa keenya keessa baajaajiin hin dhowwaman deemu yoo tokko nama 12 fe'a kun yoo tokko nama 12 qabata keessa isaa irraachee guddaadha wannu isaa faras gurbatiisa kan nama 9 baachuutu wanna naa fayyamame garuu nama 12 qabata jechuudha yoo tokkoon kan nama 12 qabatee deemuu danda'a jechuudha isa malee ganama immoo Salaala Yuunivarsiitii keessa yeroo tokko daabboo fa'aa wannoo hin jedha ammaaf garuu hin jammarree isas gaafachaa sanan jira isaaf boodisaa akkasitti hojjetame daabboo makkafaafaan godha jedhee sanan achitti kontiraatoo jira isaafan akkasitti boodisaa hojjedhe malee kan qaxxaayii kan namaa kitee ta'u masaawwatii minaaminni galuuf hin giddita. Foddaa maaf dhaba kan barbaachisu ta'e? Foddaa qaba. Qaba. Waan barbaachisu hundumaa guutuun? Waan barbaachisu wanna makiina irraa eegamu hundumaa qaba. Kanan biraatu wanna makiina irra hin jirre ta'a wanna makiina dhaa barbaachisu kan makiina irra hin jirre dabalaan jira. Ammas wannoo isaa gaxxamee fi amma wudiddiriin kun irra geenyaan dhufe malee wannoo gaxxamee fi boorri gaxxamee fi jira amma boorri isaas keessa jira gizee bilbila kiyyaan malee ka'uu hin danda'u makiinichi. Boorri irratti hojjetama makiinichi chaarjerii waan hojjetamuuf siistama akkasii irratti yaalan jira gizee ani bilbileef malee bilbila kiyyaachi namni biraa of hin danda'u jechuudha. Boota barbaade hongatee deeme ani bilbiluuf malee qulfii qaba qaama ammaan qulfiidhaan hojjechaa jira qulfiidhaan isa hubaname. Boorri irratti wanni gaxxamamu jira seensarii bilbila kiyya wajjin wal quunnamsiisa humna ni deeme abbaan barbaade yoo qulfii banate of hin danda'u mokkoreera makiina xiqqishuu irratti mokkoreera amma kana guddaatiin jireera amma boorrisiisa birrii 15,000 fi 300 moo akkas ture isan eeggachaa jira amma itti bitamutti jechuudha inni. Mee haalli otoo sii mijatee deeggarsatu argatte maal gochuudha mee kan caala fooyyessitee hojjechuuf baay'inaan hojjechuuf maali karoorri? Odoon deeggarsa argadhe kana caala baay'isee hojjechuun nan barbaada amma magaaluma keenya keessattu gizee uummattooti wannoo jedhanu viidiyoon OBN mul'atee ture iyyuu gizee uummata tajaajilu fe'ee jechuudha.
amma viidiyoo isa qabadheen jiran irree gizeen isaanuma fe'u odoo kana baay'isee hojjetee jechaa jiran isaanuma odumaanaaf hin ta'in uummataaf baay'ee tajaajila kenna amma beezela guutanii taarifa duraan kiiloo boota tokko gara boota tokko gizee deemne birrii 2 ture amma garuu nama takkittiin birrii 10 ani garuu birrii 3 naffaa jira jechuudha tokko nama 12 harraayyuu birrii 3 naffaa jira kanuma baajaajiin boota tokko birrii 10 feetan birrii 3 naffaa odoon birrii 2 fee garuu naa waata maaliif baasiin qabu beezelan guutu waa tokko malee chaarjeruma akkuma bilbila chaarjessan kana bootuma shee bunnaa jedhanii tiree dhaabaniituma daqiiqa muraasaaf chaarjessuun dandeechuu barbaade jechuudha baay'ee qal'aadha wannoo isaa naannoon faalu qilleessa haaran qabu qilleessa naannoo faalu waa baay'eedhaaf shaggaadha malee isa malees immoo makiinaan akkanaa biyya keenya keessan baratame gizee amma fuulduratti baratame baay'ee faayidaa qaba jedhee sana yaada ka makiinichi baay'ee faayidaa qaba. Maal barbaachisa amma kana baay'inaan hojjechuuf? Deeggarsa amma barataan birriin qabu kanaafuu amma agarsiisu malee biyya keenya keessatti immoo rakkinni jiru nama si deeggaru hin jiru. Isuma malee kan biyyoota addaatiin adda nu godhu amma isaan gizee wanna tokko hojjechuu barbaada meeshaan jira hin hojjetan. Amma asitti odoon hojjetanii ofii nan hojjedha naa kennaa odootti gaafatte namni sitti kennu hin jiru biyya keenya keessatti. Amma ani immoo kanatti agarsiisee minaamina nama nagdee garuu abbaa qabeenyaa odoon argadhe kana caalaa babal'isee hojjechuu nan danda'a jechuudha. Daawwattoota keenya qophii keenya hin xumurre yeroo itti aanutti dargaggoota kalaqa addaa qaban kanneen dubbisne kan biroo qabannee dhiyaanna hangasitti turtii gaarii.